Ashamaar kafuuni akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Horni Miidiyaa kun qophii keenya gongommii karaa Horni Miidiyaa isiniif dhiyaatudha. Qophii gongommii keenya irratti Oromoon ofiisaatti maal gongoma, walitti maal gongoma, akka biyya keenyaatti guyyaa irraa maaltu gongomama wale kan jedhu qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Qophii kana qopheessuun hanga xumuraatti waliin kan turu lelisaa dhabaati. Maarree isinis daawwattoonni Horni Miidiyaa hanga xumura qophii kootti immoo na waliin turaan affeerraa kooti. Egaa qabxii tokkoffaa yookaan gungummiin tokkoffaa keessumaa gaa walgareeffannaan Itoophiyaa fi Eertiraa ammas daraan hammaachaa akka dhufee fi keessumaa immoo gaa Itoophiyaan erga walirraa Itoophiyaa fi Eertiraan erga walirraa adda citanii waggoota 34 lakkoofsisaniiti jiru jechuudha. Yookaan bara 1985 jechuudha kan isaanii walirraatti yookaan walirraatti gargar kan isaan baan yookaan kan isaan walirraatti adda citan jechuudha. Kana keessatti gaa guyyaa kabajachuu isaanii yookaan immoo gaa hundeeffama isaanii waggaa 34ffaa yeroo kabajatan gaa muummee ministeera Eertiraa yookaan immoo pirezidaantiin Eertiraa Isayas gaa muummee ministeera Itoophiyaatiin jechoota tokko yookaan immoo jecha qeeqa garaa dubbataniiti jiru jechuudha. Kana irratti maal akka isaan dubbatanii fi kana jalatti immoo gafaannoo fi akkasumas immoo Tigree yookaan gareen abuuntaa Isayas maal jecha akka jiran qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Hanga xumura qophii kootti immoo na waliin tura. Egaa kana keessatti yookaan immoo gaa Isayas gaa hundeeffama waggaa 34ffaa yookaan immoo Itoophiyaa irraa erga daacitanii yookaan bara 1985 erga Itoophiyaa irraa addaan bahanii gaa guyyaa kaleessaa kabajachaa oolanii turuun ni yaadatama jechuudha. Kana irratti gaa pirezidaantiin Eertiraa gaa Isayas argamaniiti jiru jechuudha. Kana irratti gaa keessumaa gaa yeroo dhiyootti gaa erga muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabatee gaa takka yerootti torbanii wal argaa turuun ni yaadatama. Isayas fi muummee ministeera Itoophiyaa Abiy jechuudha. Ergasii immoo gaa ji'oota muraasa amma gara waggaaf gaheeti jira jechuudha. Keessumaa gaa erga isaanii walgareeffannaan hulaa galaanaa irratti Eertiraa fi Itoophiyaa akkasumas biyyoota ollaa Itoophiyaa kan ta'an Gibxi illee dabalatee jechuudha. Kana keessatti gaa walgareeffannaan garaagaraa ta'amaa turu hanga sadarkaa waraana walitti bobbaasanii daangaa irratti wal eeggachaa turuun ni yaadatama. Hanga ammaatti Itoophiyaa fi Eertiraan jechuudha. Kana irratti gaa muummee ministeera Itoophiyaa fi Isayas gaa walgareeffannaa irra darbee yeroo ammaa kana immoo guyyaa kaleessaa gaa hundeeffama irratti yeroo argaman gaa Isayas paartii bilisiginnaa jedhamtu kana yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa kana deeggaruun keenya nuun qaanessu yookaan immoo nuun salphisu kan jedhu dubbateeti jira. Garuu gaa akka muummee ministeera Itoophiyaa qeeqan illee haa dubbatan iyyuu malee paartii sana deeggaruu sana amananiiti jiru jechuudha. Garuu gaa waa'ee noobilii nageenyaa yookaan immoo gaa muummee ministeera Itoophiyaa noobilii nageenyaa nyaatee turuun ni yaadatama yookaan immoo fudhatee turuun ni yaadatama yookaan immoo ambaasaadara nageenyaa jedhamee jechuudha. Kana keessatti gaa uummata addunyaa muluu attaalale yookaan sobee noobilii nageenyaa nyaate kan jedhu gaa Isayas dubbateeti jira jechuudha. Guyyaa hundeeffama isaanii waggaa 34ffaa Itoophiyaa irraa addaan citan guyyaa kaleessaa irratti jechuudha. Garuu gaa as keessatti gaa jechoota baay'een xiinxaluun ni danda'ama yookaan dubbachuun ni danda'ama jechuudha. Waggoota dheeraa booda gaa Afrikaa keessaa bakkoota garaagaraa keessatti gaa keessumaa bulchitoonni garaagaraa gaa sadarkaa gadaanaadha jechuudha. Noobilii nageenyaa nyaachuu yookaan immoo nagaa eegsisuutti kan hin beekamne jechuudha. Afrikaa keessa bakkoota garaagaraatti lolli ni gaggeeffama. Muummee ministeera Itoophiyaa yeroo noobilii nageenyaa fudhate kana keessatti gaa uummata addunyaa attaalaleera kan jedhu Isayas dubbateeti jira. Akkasumas immoo paartii sana deeggaruun keenya nuun qaanessu yookaan immoo nuun salphisu kan jedhu guyyaa kaleessaa dubbateeti jira. Garuu gaa isa kana keessatti erga dubbate yookaan immoo gaa paartiimti yookaan immoo muummee ministeera Itoophiyaa yookaan kan Itoophiyaa bushaa jiru oromummaa kan leellisudha kan jedhu dubbateeti jira jechuudha. Oromummaa jechuun gaa mootummaan Itoophiyaa yookaan immoo mootummaan amma aangoorra jiru Oromoo akka ta'ee fi Oromoof akka hojjetu tokkotti yeroo isaan dubbachaa jiran ni mul'ata. Kana hunda gaa Isayas kanatu dubbate yookaan beekee otoo hin taane warreen paartii garaagaraa keessumaa gaa amma Itoophiyaa fi keessumaa gareen abuuntaa yookaan immoo warri Tigraay kun egaa walgareeffannaan isaanii ammas jabaateeti jira. Erga boordii filannoo biyyaalessaa keessa ari'amanii booddee yookaan immoo gareen Dabrasoon Gabrmakaa'el jechuudha. Kanaaf oromummaa leellisaa paartiin bilisiginnaa yookaan immoo Abiy Ahmed jedhee Isayas jecha dubbate kana keessatti waa'ee Itoophiyaa yookaan immoo icciitii Itoophiyaa keessa jiru Isayas waa'ee Oromoo Amaara Tigree amma kanatti adda baasuu haa baatu malee kana hunda informationii kana hunda kan kennee fi warruma Itoophiyaa keessa Isayas wajjin hidhata qabanidha jechuudha. Malee paartiin kuni yookaan immoo Isayas Abiy Ahmed Oromoo akka ta'e beekamaadha. Garuu paartii Oromoo yookaan immoo Oromoof hojjechaa jira kan jedhu kuni
soba guddaadha jechuudha. Kanaaf bara muummee ministeera Itoophiyaa aangoo qabate yookaan waggoota jaati asitti gaa bara wayyaaneen biyya hunkuraa turte sana keessatti Oromoon akkasitti salphate yookaan immoo akkasitti qeessaaf qabeenya isaarraa buqqa'ee akkasumatti immoo lubbuun isaa darbaa turuun yookaan immoo argamaa tureera jechuudha. Kanaaf waggoota jaati asitti gaa salphina Oromoon salphatee bara wayyaanee yoo akkasitti salphatee kan hin beekne kana keessatti muummee ministeera Itoophiyaa yookaan immoo Oromoo dahoo godhatee muummee ministeera Itoophiyaa akkasitti sababa muummee ministeera Itoophiyaatti Oromoon hundi yookaan oromummaa jedhee Isayas guutummaa Oromoo arrabseeti jira jechuudha. Kanaaf paartiin amma biyya bushaa jiru oromummaa kan leellisuu fi kush dhaabuuf akka jirullee dubbateeti jira jechuudha. Isayas kush dhaabuu fi oromummaa kan leellisudha muummee ministeera Itoophiyaa yookaan Abiy jedhee dubbateeti jira jechuudha. Hundeeffama isaanii waggaa 34ffaa kanarratti jechuudha. Garuu dhuguma mootummaan amma aangoorra jiru yookaan immoo kush hundeessuufidha yookaan immoo oromummaa leellisa paartii jedhamee leellifamu biltsiginnaan kuni uguma uummata Oromoo bu'aa buuseera kan jedhu hunduma keenyaaf gaaffii guddaadha. Garuu sababa muummee ministeera Itoophiyaatti uummanni Oromoo guutummaa guututti arrabsamaa akka jiru argamaati jira jechuudha. Kun immoo kan Isayas hundeeffama isaanii irratti dubbate malee wanta haara yookaan immoo wanta lafaa ka'ee dubbatame miti jechuudha. Kana hunda kan kenneef immoo infoormeeshinii namoota isa wajjiraan hojjechaa jiran keessumaa warreen biyya keessaa fi biyyoota ala bakkeewwan garaagaraa jiraniitu Oromoo kana arrabsiise jechuudha. Keessumaa immoo warra Oromoo hin jaallannetu jibbinsa amma kana Oromoo irra qubsiise jechuudha. Malee Isayas Oromoon Amaarri yookaan immoo paartiin kun yookaan Abiyyi Oromoof hojjeta, Amaaraaf hojjeta, Tigreef hojjeta kan jedhu amma adda baasee beekuu habaatu malee kan infoormeeshinii kennee fi namoota biraa akka ta'e mul'isaati jiru jechuudha. Kanarratti Isayas keessumaa amma Tigree fi warri Eertiraa kun imbaasii waliillee bakkoota garaagaraatti bananii akka jiranii fi meeshaa waraanaallee kallattii sana walirraatti daldala akka jiran yookaan walii gashaa akka jiran argamaati jira jechuudha. Kana dhaadannoo godhateeti Isayas Tigree fi faannoo jira walii galee muummee ministeera Itoophiyaa kuffisa yookaan irratti lola akka banna kan jedhu kana dubbateeti jira jechuudha. Garuu dhaadannoon kun keessumaa Tigreen waggoota muraasa keessatti keessumaa erga lolli muummee ministeera Itoophiyaatiin gidduutti achi keessatti banamee booddee lolli gidduu isaanii tammaachaa turuun ni yaadatama jechuudha. Keessumaa immoo erga paartiin isaanii boordiin filannoo biyyaalessaa torban dura boordii filannoo biyyaalessaa keessa haqee turuun ni yaadatama garee Dr Gabra Mikaa'el jechuudha. Ergasii immoo obbo Geetaachoo Raddaa paartii hundeessee turuun ni yaadatama garee Tigraay kana keessatti. Isa kana keessatti waliigalteen isaanii Eertiraa fi akkasumas Tigree fi faannoo waliigalanii muummee ministeera Itoophiyaa irratti lola banuuf akka jiran dubbateeti jira jechuudha. Isayas kanaaf yeroo dheeraa obbo Geetaachoo Raddaa unu keessaati yookaan immoo garee TPLF keessaati Isayas wajjiraan hidhata qabu paartiin hidhata qabu jira jedhee dubbatee turuun ni yaadatama. Kun immoo amma dhugaa bahamaa jira yookaan argamaatii jira jechuudha. Kana hunda kan gochaa jiru garee abuuntaa yookaan immoo garee Gabra Mikaa'el fa'aa akka ta'e argamaatii jira jechuudha. Kanaaf wanti amma ta'amaa jiru keessumaa Eertiraa fi Tigree fi faannooni dhuguma walii galanii muummee ministeera Itoophiyaatti lola bananii guutummaa guututti faannoon sa'aatii 24 keessatti 4 kiiloo galeen mana abbaa koo biratti siidaa dhaaba kan jedhanii dhaadachaa ture suni dhuguma milkaa'aa kan jedhu kan amma argaa jirrudha jechuudha. Dhaadannoo kana keessatti kanaaf Tigree faannoo fi Eertiraa walii galee dhuguma muummee ministeera Itoophiyaa lolee dhuguma dhuunfatee yookaan immoo biyya kana irratti dhukaasa banee loltoota amma kana ajjeesee dhuguma guutummaa guutuutti 4 kiiloo fudhachuu danda'a kan jedhu ammatti abjuu guddaa akka ta'e argamaati jira jechuudha. Dhaadannoo yookaan fakkarri kun ji'oota muraasa asitti miti waggoota muraasa lakkoofsiseera jechuudha. Dhaadannoon gidduu isaaniitti ta'aa jiru. Kanaaf egaa Isayas mootummaan ofirraa yookaan immoo waggoota dheeraaf Tigraay Eertiraa bushaa kan turee fi bara wayyaanee keessa jechuudha kan inni waggoota 34 lakkoofseera jechuudha. Erga Eertiraa bushuu jalqabee jechuudha. Isayas kanarratti muummee ministeera Itoophiyaa akkaan qeequuf akkasumas immoo paartii sana deeggaruun illee nunqaanessu garuu noobilii nageenyaa fudhachuun isaa immoo guutummaa biyya attaallaleera kan jedhu kana irratti qeeqa kaasee akka jiruu fi mootummaan Abiyyi akka inni oromummaaf hojjetu yookaan oromoof akka hojjetuu fi mootummaa kush Itoophiyaa keessatti dhaabuuf akka jirullee dubbateeti jira jechuudha. Kun immoo dhuguma waan fakkaatu tun taane oromummaa guutuu akka arrabsiisee fi keessumaa immoo paartileen garaagaraa gara Isayas goranii muummee ministeera Itoophiyaatti lola banuuf akka jiran argamaati jira. Kana keessatti faannoon illee sadarkaa guddaa akka taphachaa jiruu fi gareen Tigraay yookaan gareen abuuntaas kanarratti aarsaa guddaa kaffaluuf akka jiran argamaati jira. Kun immoo
hammam dhugaatiin xumurama kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Qabxii koo lammaffaa yookaan gungummii koo lammaffaa yeroon darbu gaa imbaasiin Ameerikaa keessumaa waraana adda bilisummaa Oromoo fi raayyaa ittisa biyyaa gidduutti gaa waggoota muraasatti lolli haalaan ulfaataa turuu fi akkasumas immoo qaama sadaffaa gidduu gashatanii mariif taa'aa turuun ni yaadatama. Kun hundi gaa otoo milkaa'in hafuunsaas ni yaadatama. Kanarratti gaa guyyaa lama dura gaa ibsa baasee turuun ni yaadatama yookaan immoo marii jalqabame itti fufsiisuu qabu kan jedhu gaa imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu ibsa baasee turuun ni yaadatama. Ibsa duraa sana haqee yookaan immoo kan duraa sana haqee marsaa lammaffaaf ibsa haaraa baaseeti jira. Ibsi duraa gaa keessumaa gaa mootummaa muummee ministeera Itoophiyaa dirooniitiin uummata isaa fixaa jira kan jedhu. Kanaaf immoo diroonii kana dhaabee karaa marii nagaatti akka deebi'u kan jedhu ibsa isaa duraa keessa jira. Kana hunda haqee ammoo gaa mootummaan Itoophiyaa marii nagaatti deebi'u qaba yookaan immoo waraana adda bilisummaa Oromoo wajjin karaa nagaa xumurachuu akka qabuu fi akkasumas faannoo itti dabalee illee faannoon illee gara marii nagaatti dhufuu akka qabu illee dubbatees jira ibsa isaa kana keessatti. Kanaaf gaa ibsa duraa haqee ibsa lammaffaa baaseeti jira jechuudha imbaasiin Ameerikaa Finfinneetti argamu. Kanaaf gaa sodaa guddaa akka qabullee kunis dubbatamee jira jechuudha. Dhumarratti gaa Abiy Ahmed gara Hawwaa imaluuf kan jedhu gaa sooshaal miidiyaa irra gidduu kana adeemaa tureera jechuudha. Kanaaf gaa yeroo jalqabaaf keessumaa mootummoota Afrikaa dabalatee akkasumas immoo akkuma biyya keenya Itoophiyaatti iyyuu hoogganaa yookaan muummee ministeera Itoophiyaa ta'e gara Hawwaa kan imale yeroo jalqabaaf muummee ministeera Itoophiyaa ta'uuf akka jirullee argamaati jira jechuudha. Egaa gaa guutummaa biyya keenya keessatti rakkinni guddaan yookaan immoo qaala'insi jireenya bakkoota garaagaraatti otoo mudachaa jiruuti muummee ministeera Itoophiyaa birrii miliyoona 7 ol baasee gara Hawwaatti imaluuf kan jedhu gaa ibsi bahaa jira yookaan immoo keessumaa gaa ijoo miidiyaa dubbii kana gidduu kanaa ta'eeti jira jechuudha waa'een muummee ministeera Itoophiyaa gara Hawwaa imaluuf jiru jechuudha. Kanarratti gaa bakkeewwan garaagaraatti keessumaa gaa dookteroota dabalatee barsiisota dabalatee akkasumas immoo waajjiraalee garaagaraa irratti sababii qaala'insi jireenyaa fi miindaan dabalamuu dhiisuu irratti komii guddaa kaasaa turuun ni yaadatamu. Keessumaa gaa dookteroota akkasumas barsiisonni garaagaraa mana hidhaatti argamu jechuudha yeroo ammaa kana hunda duubatti dhiisee gaa muummee ministeera Itoophiyaa gara Hawwaa imaluuf akka jiruu fi gara Hawwaa imaluuf immoo baasii guddaan akka barbaachisu illee dubbatamaati jira jechuudha. Kanaaf gaa baasii kana hundumaa akkasumas immoo gaafii dookteroota barsiisota duubatti dhiisee birrii miliyoona 7 ol baasee gara Hawwaatti imaluuf akka jiru muummee ministeera Itoophiyaa dubbatamaati jira. Kun immoo gaa hammam milkaa'uu danda'a kan jedhu walumaan kan laallu ta'a. Egaa kabajamtoota daawwattoota Horri Miidiyaa qophiin gungummii koo guyyaarraa kanaan gammaatti daawwataa turtan ture. Qophii kana qopheessuun si waliin kan ture lelisaa dhaabaati. Qophii gungummii biraan kan itti deemtu immoo qophiilee Horri Miidiyaa waliin turtii gaarii qabaadha.